oduun keenya gurguddaan akkuma dur jalqabnu waraana Abbuttii fi Abiyyiin jalqabnaa waraana naannoo Daanshaa Humaraa fi iddoo garaagaraatti waraanni guddaatu gaggeeffame. Waa'ee kanaas isinitti himnaa. Waraanni Eritiriyaa baay'ee miidhamaa jira jedhama. Waa'ee kanaas isinitti himnaa. Foreign policy'n Itoophiyaanii Yugoslavia lammaffaadha jedhee jira. Kanas isinitti himnaa. Tamasgan Xurunee irratti ajjeechaan yaalamee jira. Oduu jedhus dhageenye jirra. Waa'ee kanaas isinitti himnaa. Oolmaa Oromiyaatiin PP jidduu garaagarummaan guddaan akka dhalatee jiruu fi garaagarummaa kana dhiphisuu akka hin dandeenye dhageenye jirra. Waa'ee kanaas waan isinitti himnu qabna. Keessattuyyuu Taayyeen Abiiniitu Dr. Ambaachoo fa'aa ajjeesisee yookiin ajjeesee jedhee dubbachuusaa waan kanarraa ka'eedha. Isas isinitti himna. Yuunivarsiitiin Addigiraat akka hin barsiisne dhorkameera. Waa'ee isaas isinitti himna. Barumsa gadaas dabalatee dhimma kamiseetiin waan dhageenye isinitti himna. Akkasumas IDP'n lidatu dhiifama. Lidatu akka ibsan kennamne dhorkameera. Oduudhumaatiin Suudaaniin lafa koo deebifadhe jetteerti. Misraan loltuu ishee Suudaanitti ergitee jirti. Bilxiginnaanis walii galtee dhabdee jirti dhimma Suudaanii kanarratti. Kana hundumaayyuu isinitti himna. Hanga dhuma sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan abdii godhachaa amma oduu bal'inaan. Waraanni naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma cimeetti itti adeemaa jira. Akkuma cimee iddoo hundaayyuu wal gahaa jira. Haala kanaan egaa bilchiginnaan kana dura waraana kana xumureen jira. Waraana kana xumuree seera kabachiisuu xumuree ammaan achi kanaafuu waanuma xinnoodha. Juuntaa dhokatan sanii boolla keessa jiran sanii bakka isaan jiranii baasuun qabaa jedhanii dubbachaa turanii. Haala kanaan egaa kan isaanii xumurree jirra, mo'annee jirra, injifannoon gallee jirra. Sana booda kan nu dhibu hin jiru jedhanii uummata sirbisiisaa turanii. Haa ta'u malee dubbiin garagaree jira. Dubbiin garagaree amma waraanni Tigraay haala isaan hin beekneen haala garagaraatiin gurmaa'aa jira, ijaaramaa jira jedhamee jira. Iddoo tokko tokkotti bakka isaan hin eeginitti tarkaanfii fudhachaa jira. Lammaffaa immoo gargar kutaa jiru. Magaala tokko keessaa magaala tokkotti deemuu hin dandeenye waraanni biyyattii jechuudha. Waraanni lamaanuu kan Eritiriyaas kan Itoophiyaas waraanni magaala tokkotti deemuu hin dandeenye. Akkuma kaleessa isinitti himnee waraanni gara Aksumii fi Shireedhaa gara Eritiriyaatti saamee deemu karaatti citee bakka jirutti akka deebi'u godhameera inni isinitti himnee turre. Gama biraatiin immoo gara Addigiraatis gara Eertiraatti deebi'uudhaaf otoo jedhu citee akka hin baane godhamee karaan itti cufamee jira. Haala kanaan egaa iddoo garaagaraatti kukkutanii akka rukutaa jiranidha. Amma yeroo offensiivii irra jiranidha. Fakkaataa duraan difeensi irra jiru ture of ittisaa turanii jalqabarraa egaa akka of ittisaaf kan isaan galanii of ittisaaf jedhanii yeroo duulli gara Eertiraatis gara gadiitis gara raayyaa kanaas waan itti qophaa'aa turanii fi waraanichi haala sanii kaaban Eritiriyaan kibbaan immoo Itoophiyaan jidduutti qabanii baay'ee rukutaa turanii dirooniidhaan fayyadamanii wayyaanii hedduu miidhanii egaa wayyaanii Abbuttiin magaalota garaagaraa gadhiistee baateerti. Akkuma eegamaa ture sana booda Gureellatti deebi'u jedhamee ture. Haala kanaan amma Gureellatti deebi'anii baadiyyaa Tigraay guutuu isaa akka to'achaa jiranidha kan dubbatamaa jiru. Achi baadiyyaa tokko tokko keessattuyyuu bakka hoggantoonni isaanii itti argamu jedhanii karaa jiddugaleessa Tambeen sanitti erganii achi keessatti tarkaanfii akka fudhatanii godhanii achi keessatti loltuu hedduu loltuun Abiy yookiin loltuun biyyattii erga dhumeen booda iddoo sana dhiisanii deebi'anii jiru. Abdii kutatanii iddoo sanii deebi'anii jiru. Iddoo sanii erga deebi'aniin booda waraana kana warri Tigraay gara dhiyaatti deebisuudhani naannoo Shiree fi Aksum sanitti Aduwaatti geggeessaa jiru. Kan wajjiniin har'a egaa numaayyuu gadi dhufanii gara dhiyaa kanaanii
naannoo Daanshaa akkasumas Humaraa fi Addigooshutti waraana cimaatu gaggeeffamaa ture jedhanii jiru. Kuni akka jedhamutti amma humna sadiitu iddoo saniin wal waraanaa jira. Humni sadii kuni warri Eritiriyaa achiin waraanu Eritiriyaa keessas jiru. Isaanis humna Tigraay achiin jiru kana rukutuu barbaadu. Humni Sudaanis gara tokkoon jira. Sudaanis gara naaf dhuftee abbutti gargaaruudhaaf yaalaa akka jirtudha kan dubbatamaa jiru. Haala kanaan gara dhiyaa saniini humni Sudaanii fi humni Tigraay walitti dhufuudha fi karaa sana bal'ifachuuf karaa koriidarii Sudaanitti ba'uu fi Sudaan irraa meeshaa garaagaraa galfachuu sana humna haaraadhaan waan sana balsiifachuu karaa sana balsiifachuu yaalaa jiru jedhanii jiru. Sanaan ala humni Abiyyii fi egaa milishaan Amaaras karaa Daanshaa kanaan karaa Humaraa kanaanii lafti kun kan keenya lafa Gondari jechuun Tigraay akka guutumaan guututti cittee haftuu barbaadaa jiru. Haala kanaan egaa Tigraay ammatti Eritiriyaanis Tigraayis offensiivii otoo hin ta'in difensiivii jala galanii jiru jedhama. Of ittisaa jiru malee amma haleelaa hin jiranii jedhameeti kan yaadamu. Egaa maalirraa akka gaanii tibba kanaayyuu laalla. Kanuma wajjiniin egaa waraanni Eritiriyaa hedduu miidhamee gara biyyatti galuudhaaf yaadaa jira jedhamee jira. Iddoo tokko akka kaleessa isinitti himne gara biyyatti deebi'uudha gaafa ta'u akkatti deebi'uu dhabeeti rukutamee kan deebi'aa jiru. Haa ta'u malee iddoo tokko rukutamee baay'ee miidhamee bahaa akka jirudha. Kuni waan lamarraa kan ka'edha. Rukutamuu isaa qofa otoo hin ta'in waan sadiitu keessa jira. Duraan dursee uummanni koomunitiin addunyaa loltuun Eritiriyaa Tigraay keessa akka jiru hubatanii jiru. Hundumaaf iyyuu amma ifa ta'ee jira. Kanarraa kan ka'e ammaanacha achi keessa turuun miidhaa ofitti fiduu malee waan takkaa hin arganne miidhaa ofitti fiduuf malee wanti nu fayyadu hin jiru jechuun dhiibban international community irraa itti dhufaa jiru kana dandamachuu fi achi keessaa baasaa jiru jedhameera. Gama biraatiin Misraanis baay'ee qeeqxee Eritiriyaa yoo ati Tigraay irra gortee jechuun Itoophiyaa irra gortee Sudaanii hin rukuttatananii sirrukutaa jettee akeekkachiistee jirti jedhama. Kanas sodaattee Eritiriyaan duubatti deebi'aa jirti jedhama. Haa ta'u malee Isaayyaas akka dubbatetti Itoophiyaa hin deeggartu Itoophiyaan rakkoorra jirti jennaani hin deeggarraa. Itoophiyaa jechuun mootummaa lama haa qabaatanii malee nuti fedhiin keenya tokko dhiigni keenya tokko nuti biyya lama garaagaraa jiraanna malee dhiiga tokko afaan tokko qabnaa jechuu gahee jira. Otoo afaan tokko qabaatanii otoo dhiiga tokko qabaatanii otoo rakkoon hin jiru ta'ee maaliif cituu waan jedhu gaafii nutti himee jira. Yeroo sanitti lammata Itoophiyaa waan jedhamu arguu hin barbaannu jedhanii Itoophiyaa wanti jedhamu hanga ammaa Itoophiyaa wanti jedhamtu isaan jibbisiistee amma deebi'anii nuti Itoophiyaadhaa lammii Itoophiyaa ta'uu barbaanna hanga jechuuti kan isaan gahaa jiranii. Hundaafiyyuu egaa waan achi keessatti daffaa jiru kuni hunduma caala yaaddoo ta'ee jira. Kanuma wal qabatee foreign policy'n akka ibsetti haala amma jiru kanaan Itoophiyaan failed state'dha. Mootummaan yookiin mootummaan waliigalaa jigee jira. Itoophiyaan ammaanachi Tigraay gara Itoophiyaatti deebi'uu dhiisuu dandeessi. Haala amma jiru kanaan Tigraay humna argatanii naannoo fi bilisoomsanii ennaan sanaan booda Itoophiyaatti deebi'uun mamaadha. Yoo nageenyas argachuu baatan yookiin mo'achuus baatanii waraanichi kun akkuma jirutti itti fufa malee haala amma jiru kanaanii lammiin Tigraay hedduun ani lammii Itoophiyaatti jedhee itti amanuu fi Itoophiyaa keessatti nan tajaajila akka lammiitti ilaala akka namaatti laalameen fedhiin kootis eegameetoo biyyattii kana demokraatawaa godha jedhee hin amanu jedhanii jiru. Namoonni baay'eenis kana dubbatanii jiru. Namoonni kana dura baay'ee dhalattoota Tigraay ta'anii jaalala Itoophiyaatiif yookiin lammummaa saniitiif jaalala addaa qaban hundi amma cinaatti dhiibamanii jiru, cillaanfatanii jiru. Gara hundumti isaaniiyyuu ammaanichi Tigraay Itoophiyaa wajjin jiraachuun badiidha malee
faayidaa tokkoyyuu hin qabu Tigraay. Otoo nuti lammii taane akkamitti diina nutti fidanii Eritiriyaa nutti fidanii United Arab Emirates irraa diroonii kadhatanii uummata nagaa reebsisu. Yoo rakkoo qabaannee yoo akka biyyaatti walitti bu'uu waanuma jiru waraanni walitti qabu waanuma jiru garuu walitti bu'iinsa kana daboo kadhachuun otoo hin ta'in numatu silaa wal waraannillee numatu furachuu qabaa ture dubbii kana. Lammaffaa karaa nagaatiin hin fixanna jennee yaalluusi karaa nagaatiin fixachuudhaaf yaaliin nuti goone yaaliin warri gara garaa godhani tokkoyyuu hin milkoofne. Kanaafiyyuu ammaanachi nuti walitti dhufeenya Itoophiyaa wajjin hin qabnu dirbabumatti hin feenu jechaa jiru. Haala kanaan egaa Tigraay erga of dandeesse amma haala jiru kanaan karaa militariitiin of dandeessennaan international community irraa beekamtummaa guddaa argatteerti. Karaa soofottoquudhaa fi karaan saaqameefii jira fakkaata. Karaan banameefii jira fakkaata. Achiin booda kan biraas akka itti aananidha. Sumaaleenis yeroo gabaaban booda kanuma hordofuu dandeessi. Oromiyaanis kanuma hordofuu dandeessi haala amma jiru kanaani. Kanaafi Itoophiyaa kan jedhamtu biyyi walitti qabna jedhanii humnaan walitti qabna jedhanii yaalan suni humna otoo hin ta'in jaalalaan iyyuu wajjin jiraachuudhaaf haala rakkisaa keessa jiru jedhameera. Kan ammoo kan uume waan biraa otoo hin ta'in loltuu yookiin iliitii Amaaraati. Rakkoon kana hundumaa kan uumaa jiru rakkoon kun maddi isaa iddoo biraa otoo hin ta'in iliitii Amaaraati. Iliitiin Amaaraa hunduma isaaniiyyuu Oromoos haa ta'u Tigraayis haa ta'u Beenishaangulis haa ta'u isaaniin ala akka namaatti ilaalu akka uummata badiitti uummata duubatti hafaatti uummata gatii hin qabnetti ilaala. Kun immoo rakkoo guddaa uumee jira. Egaa kuni rakkoo akka uumeedha. Foreign policynis kan inni hime. Sanaan ala oduu galgala kana arganne jira. Oduu kana mirkaneeffachuudhaaf hin dandeenye iddoo tokko arganne garuu warri nutti hime suni yeroo dhiyoo keessatti yookiin borumaayyuu yookiin har'a akka biyya sanaatti waan kana irratti mootummaan ibsanii kenna jedhanii jiru. Haala kanaan egaa obbo Tamasgen Xurunee ajjechaan irratti raawwatamee jira jedhamee jira. Obbo Tamasgen Xurunee maaliif ajjechaan akka irratti raawwate hin beekamu. Eessatti akka ajjechaan irratti raawwate hin beekamu. Haa ta'u malee ajjechaan kuni Finfinnee keessatti naannuma 4 kiiloo sanitti irratti raawwatu hin oolle jedhaniiti kan isaan dubbatanii. Tamasgen egaa kana dura iddoo baay'ee hojjetee jira. Tamasgen jechuun loltuu ture, loltuu Adawaawii ture. Achi keessatti hanga shaalaqaa guddatee ture. Achi keessaa ka'eeti biiroo Abiyyi ture isaanii Hiinsaa jedhamu isaanii achi keessatti Abiyyi wajjin hojjechaa ture. Otoo achi jiru boodderraa yeroo Ambaachoon fa'aa ajjeefaman sana Tamasgen Xurunee gara naannoo Amaaraatti geessanii yeroo sana Abiyyi akka jedheenitti Abiyyiin michuudha, michuu cimaadha. Hiriyaa yeroo dheerati waan waliinis walitti asaasanii wajjin hojjetanitu jira jedhama. Durii jalqabee yeroo Hiinsaa keessa jiranii jalqabee amma erga saniin booda gara naannoo Amaaratti geessuudhaanii pirezidaantii naannoo Amaaraa godhanii ture. Pirezidaantii naannoo Amaaraa gaafa ta'ee hojjetu iddoo sanatti waan baay'ee hojjechaa ture. Duraanii warra biltsiginnaa Amaaraa kan durii Asaaminoo Tsiggee kakaasee Asaaminoo Tsiggee ijaaree Abiyyi faallaa akka ta'an Abiyyi akka mormanii godhaa ture. Isaan sana diigee achiin booda biltsiginnaa Amaarri hundi akka harka Abiyyi galanii fi Abiyyi akka deeggaran godhee ture. Sanaan booda waan baay'ees iddoo baay'ees kennisiiseefii jira. Fakkeenyaaf ministeerota keessatti lakkoofsi Amaaraa hedduu baay'atee magaalaa Finfinnee keessatti bulchiinsa naannoo Finfinnee irratti iddoon garaagaraa naannoo Amaaraatiif yookiin dhalattoota naannoo Amaaraa sanaaf akka kennamu godhee jira. Haala saniin waan hedduu erga hojjetee Amaarri tasgabbaa'ee ammaanachi biltsiginnaadha galee jedhametti boodderraa rakkoon uumameeni Amaarri keessattiyyuu garri tokko nuti kanaan hin quufnu kuni nun geenye
keessattuyyuu kan nu miidhaa jiru iddoo tikaa sana waan ta'eef iddoo tikaa sanaa nama keenyatu barbaachisa jechuun michuu yeroo dheeraa kan ta'e Dammallaa Shalcharraa kaasuudhaani Tamasgan Xurunee achitti muudee jira Abiyyi. Tamasgan otoo jechuun Dammallaash otoo waan fe'eeyyuu ta'ee achi nan kaasu nan tuqu Abiyyi anaa fi Abiyyi jechuun hiriyaadha waan hiriyaa gargar hin baane jedhee otoo dubbatu booddeerraa achi kaasee poolisii federaalatti geesseera. Poolisii federaalaa jechuun aangoo guddaa miti. Aangoo guddaan iddoo Tamasgan Xurunee sanidha. Kanaaf Tamasgan Xurunee erga achi qabateen booda waan baay'ee jijjiiruu yaalee jira. Waan kana dura Dammallaash hojjete hundumaayyuu diigee keessattuyyuu Dammallaash Oromoo keessattuu Oromoo jiddu galaa kana qabachuu fi ijaaruudhaaf jedhee Abiyyi istiraateejiin isaa akkuma isinitti himee jiddu gala kiiloomeetira 100 mirkanaa godhachuudhaaf isaan sana mirkanaa godhatee iddoo sanatti aangoo isaa cimsachuudhaaf ture. Egaa haala kanaanii waan Tamasgan Xurunee erga dhufeen booda Dammallaash wanta ijaare sana jalaa diiguu jalqabee amma suni diigamee jira. Haala kanaan erga tureen booda har'a kan ajjechaan kun irratti yaalame jedhamu ajjechaa kana egaa mee tarii yoo dhugaa ta'ee warri mootummaas waan irratti kennan qabu ibsa irratti kennan qabu. Egaa oduun keenya jalqaba kanuma gara oduu lammaffaatti deemna. Oduun lammaffaa keenya kanuma wajjin wal qabataa bilchiginnaa jidduu rakkoo guddaatu uumamee jira. Bilchiginnaa jidduu waan hin araaramne fakkaata. Bilchiginnaa jidduu wanti jiru keessattuyyuu Amaaraa fi Oromoo jidduu wanti jiru wanta hin araaramne fakkaata. Haala kanaan egaa har'a kan nuti arganne waan tokko dookumentii tokko dhoksaadhaan argannee turre. Dookumentiin dhoksaadhaan arganne kanarratti akka hanqina nu keessa jirutti akkas jedha. Isiniin dubbisaa waan kanarratti fakkeenyaaf akkas jedheeti kan inni kaa'u በተለይ የአማራና የኦሮሞ ህዝብ አንቂዎች ነን አንቂዎች jechuun activist jechuudha egaa kana anqiዎች afaan amaaraa isaan as keessatti fayyadaman kanaan wanta kana eenyutu barreesse jettanii bilchiginnaa keessaa namoota amaara ta'anitu barreesse tarii Binnaalfaa Andu'aalem barreessuu hin oolu jedheen amanaa garuu eenyu akka barreesse hin beeku garuu nama Oromoo ta'e miti kan barreesse maaliif jechoonni inni fayyadameeyyuu jechoota arkaayikiidha. Jechoota arkaayikii kan ammoo Oromoo hedduun warri bilchiginnaa keessa jiran hin beekan. Hundaafuu isiniin dubbisaa በተለይ የአማራና የኦሮሞ ህዝብ አንቂዎች ነን የሚሉ ግለሰቦችና በፓርቲያችን ከፍተኛ አመራሮች ጭምር የሚሰጡ ያልተገቡ አስተያየቶች ህዝቡ ብልጽግና ፓርቲን በጥርጣሬ እንዲያየው በማድረግ ላይ ይገኛል። እነዚህና ሌሎች ጉዳዮችን ለማጥራት በብልጽግና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ብናልፍ አንዱዓለም ሰብሳቢነት አቶ ሽመልስ አብዲሳና አቶ ፍቃዱ ተሰማ እንደውም አቶ አገኘሁ ተሻገርና አቶ አብርሃም አለኸኝ በተገኙበት ሊስተካከሉ የሚገባቸው ጉዳዮች ላይ የጋራ ውይይት ተካሂዶ መስተካከል የሚገባቸው ጉዳዮች እንዳሉ ተነስቷል። ነገር ግን ችግሩን ከመቅረፍ አንፃር ብዙ መሻሻል ታይቷል ለማለት አያስደፍርም። አበው እንደሚሉት ሳይቃጠል በቅጠል እንድሉ ከከፍተኛው አመራሩ እስከ ታችኛው መዋቅር ይሄንን ጉዳይ ትኩረት ሰጥቶ በጊዜ እልባት ካላገኘ ውስጣዊ አንድነታችን ይበልጡን የሚሸረሽር አደጋ ይሆናል። egaa haala kanaanii rakkoo guddaan akka nurra jirudha. Akka rakkoon guddaan akka irra jirudha kan inni dubbatu. Sanaan alas waa'ee miidiyaa wajjiniin ካሰኒ ወንቲሳን ዱበተን የልዩነት ሐሳቦች ቢኖሩም እንኳ ፓርቲው ያሰራር ስርዓትና ሂደት አለው። በሚዲያ ላይ በሚደረግ ንትርክ
agar መምራት አይቻልም erga jedheen booda mainstreaming jechuun miidiyaa isaanii jechuudha akka ETV OBN yookiin Amara Mass Media በሜይንስትሪሚንግ የሚሰጠው መግለጫም ፓርቲው መሪና አቋም ጋር የሚጣረስበት ሁኔታ አግባብ አይደለም ጀራ erga kana jedheen booda በአጠቃላይ አመራር ውስጥ እየሆነ ያለው ጉዳይ በጣም አደገኛ እራኒስን ይደል በአጠቃላይ አሁን በአመራሩ ውስጥ እየሆነ ያለው ጉዳይ በጣም አደገኛ እንደሆነ ተወያይተው ማግባባትና ማቆም አለብን ከፓርቲው ዲሲፕሊን ውጪ የሄዱ ያሉ ጉዳዮች መቆም አለባቸው ፓርቲ ከሚያሰኙ ነገሮች ውስጥ አንዱና የመጀመሪያው የፓርቲ ዲሲፕሊን ጉዳይ ነው እያንዳንዱ አመራር ግለሰብ እንደፈለገ መናገር መጻፍ አይችልም ለሀገር ህዝብ ጠንቅ ኃላፊነት መጠንቀቅ ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ መንቀሳቀስ የግድ ይላል erga ቦዳ ካና erga ቦዳ ኩኒ ከነዱራ ከንሳን እረቲ መሪያተኒዳ ከነዱራ ከንሳን ካሰኒዳ ሃለማናማ ይስኒን ዱብise ከናኒ ቢናልፍ አንዷለም ፍቃዱ ተሰማፊ ሽመልስ አብዲሳ ዋሜ ቆረቴ ትዴከሜ ለመታ ታየን waan hin barbaachisne akkam barreessine jechuun kana dura wanti namni bira namni barreessaa jiru hin jiru gara oromiyaati PP keessa namni kana barreessaa jiru hin jiru kan kana barreessaa jiru kani mormii kana keessa galee kani ammallee warra arrabsaa jiru hunda caala taayedha kanaafi shimallis abdiisaa fi fiqaaduu tasammaatiin jara kana nama kana hin dhaabsistu taanan dhaabaa jedhee akeekkachiisee akka geggeessedha kan nuti dhageenye erga kuni ta'een booda kuni egaa engadda nuti argannu malee dokumentii kana kuni kan ta'e engadda ergasiin booda taayeen har'a barreessee jira har'a taayeen akka jedhetti qidduus aabiin jechuudhaan kan inni jalqabe qidduus aabiin akka jedhutti ani qulqulluudha ani homaan balleessinee warri kana duraa mootii Abiy Ahmed irratti ajjeechaa yaalee otoo jiru nuti nu komachuun isaanii sirrii miti jedhu kun immoo gaarii miti kun yookiin sirrii miti erga jedheen booda taayee danda'a Abiin hunduma caala itti gaafatamu kan qabu eenyu ajjeesiseeti Dr. Ambacho kan ajjeesise Abiini sanaan alasii ergama addaa fi gargaarsa addaa abbuttiirra argachuudhani ummata Oromoo fi ummata Amaara walitti buusuudhaaf sochii guddaa godhee jira. Lafa jalasi shanee wajjiniin abaa'oo shanee wajjin hojjeta. Kunillee waan nama kofalchiisudha. Abiinii fi abaa'oon waliin hojjetan isinitti mul'atu. Taayeen jechuun yeroo tokko tokko keessa darba sammuun isaa sirrii yaadu. Waan hunduu abaa'oo shanii wajjiniin hojjeta itti fakkaata. Tarii biyya kanatti kan balaaleffatamu tokko warra white supremacist jedhaman kana white supremacist kunis abaa'oo shanii wajjiniin hojjeta jechuun isaa hin oolu fuulduratti hundaafiyyuu akka taayeen jedhutti egaa Abiin hunda caalaa waan waxabajjii 15 ga'e isaanii fi itti gaafatamaadha. Kanaaf immoo namni isaan gaafate hin jiru. Kanaaf fuuldurattis ta'uu barri tokko bara tokko itti gaafatamuu qabu. Amma dubbii kana jijjiiranii lafa cittuu fi waan garagaraa fidanii nu jeequu barbaadu bilchiginnaa jeequu barbaadu kan ammoo tole jechuu hin qabnu jechuudhani taayeen akeekkachiisee jira. Kana jechuun egaa maal isinitti argisiisa nuti paartiin bilchiginnaa tokko hin taane warri achi keessa jiranii warri aangoo qabanii waan wal fakkaatu fi waan waliin deemu hin dubbatan taanan hin godhan taananii rakkoon nutti dhufaa jedhanii ergaa waan kana irratti mari'ataniin booda waan kana akka yaada mariitti dhiyeessanii irratti walii galameen booda wanti kun sirrii miti jedhee taayeen deebi'ee waan kana diiguun kun ammallee bilchiginnaan ilmaan waliin galle ilmaan abaarsaa ta'uu nutti agarsiisa.
Egaa kuni haala kanaan itti fufee jennaani bilchiginnaan yeroo dhiyoo keessatti bittinnaa'uu danda'u. Yeroo dhiyoo keessatti wanti isaan bittinneessu immoo dhumarran isinitti himaa ammumaayyuu ijjannoo garaagaraa fudhachuu jalqabanii jiru. Ijjannoo garaagaraa qabu. Inni kun hunda isaanii gara miidhuu fi gara diiguutti isaan geessaa jira. Egaa kana wanti Oromiyaa keessa jiru. Kanuma wajjin wal qabatee Yuunivarsiitiin Addigiraati warra Eritiriyaatiin baay'ee waan saamamee fi amma Yuunivarsiitiin Addigiraat akka hin barsiisne dhorkamee jira. Bara kana Yuunivarsiitiin Addigiraat tajaajila hin kennu, barumsa hin kennu. Akka ministeerri barnootaa jedhetti yookiin ministeerri barumsa olaanaa jedhamu suni kennetti Yuunivarsiitiin Addigiraati haaromsa jala waan jiruufi hin kennu. Haaromsa jala waan jiruufi barumsi hin kennamu jedheera. Bara kana warri eebbifaman immoo Yuunivarsiitii Maqalee deemanii akka baratan jedheera. Dhugaan jiru haaromsa otoo hin ta'in Yuunivarsiitiin Addigiraat saamamee jira. Yuunivarsiitiin Addigiraat hunduma caalaa meeshaa waraana gurguddaadhaan rukutuudhaanii akka jirutti barbadeessanii jiru. Kanarraa kan ta'e Yuunivarsiitiin Addigiraat barumsa hin kennu bara kana. Yuunivarsiitiin Maqalees barumsa kennuun isaaf mamaadha. Yuunivarsiitiin Tigraay keessa jiran walumaa galatti barumsa kennuun mamaadha. Yuunivarsiitiin Maqalee kana dura warri achitti eebbifaman yookiin warri bara kana giraajuweet kilaas warri GC jedhamanii waan nyaatan dhabanii baay'ee rakkatanii achiin booda uummata naannoo isaan gargaaree kana hunda erga iyyataniin booda Yuunivarsiitiin kuni ijoollee eebbifaman kana akka eebbifamanitti otoo waan tokko hin baratin otoo waan tokko hin qabin barumsa tokko malee ijoolleen kuni callisanii eebbifamtan akka jedhamanii dhageenye jirra. Isumas eebbifaman kan jedhu kana qofa miidiyaadhaan himame malee eebbi wayyuu akka hin raawwatinidha kan nageenye. Kuni agam biyyattiin akka gadi buute mootummaan Abiy bilchiginnaan agam akka gadi bu'edha kan nutti agarsiisu. Isaan propagaandaa isaanii malee Maqaleen nagaadhaa kunoo barattoonni eebbifaman akka jedhanidha malee takkaayyuu wanti isaan hojjetan yookiin wanti barumsa irratti nama hin baratin baratee fiixa jedhanii eebbisiisuun suni yakka akka ta'e isaanitti mul'anne. Egaa kanuma wajjin wal qabatee barumsa wajjiniin barumsi gadaa Oromiyaatti kennamaa jira. Amma Oromiyaa manneen barumsaa Oromiyaa iddoo baay'eetti jalqabee jira. Finfinneettis jalqabee jira. Naannolee garaagaraattis kennamuudhaaf karoorri jira. Akkasuma mariin geggeeffamaa jira. Naannoo Beenishaangul, Gaambeellaa, Sumaaleetti Sumaaleen afaan Sumaalee amma har'a cinaaksanitti akka kennamu naannoo cinaaksanii fi naannoo daangaa Oromiyaa fi Sumaalee san irratti akka kennamu jedhamee murtaa'ee jira. Kuni waan gaariidha. Kana waan jajjabeessinuudha. Afaan Oromoo naannoo biraa keessatti baratamuu qaba. Afaan biraas naannoo Oromiyaa keessatti baratamuu qaba. Kuni Oromoon saboota biraa wajjin walitti dhufeenya akka cimsachaa jiruu fi walitti dhufeenya gaariin akka jiru, ilaalchi gaariin akka jiruudha. Kuni nuuf gara tokkoon Oromoon ijaaramaa akka jiruudha kan nutti agarsiisu. Oromoon akka jennu akka sodaannu sana hamma tokko akkuma sodaannu badii qofa otoo hin ta'in gaariinis abdiinis gara keenya jira. Kana eenyuyyuu haa hojjetu bilchiginnaan haa hojjetu, ABO'n haa hojjetu, warri biraas haa hojjetu, kan barbaade haa hojjetu. Uummanni Oromoo garuu aadaan Oromoo, eenyummaan Oromoo, falaasamni Oromoo iddoo biraatti baratamuun isaa waan gaariidha, waan jajjabeeffamuu qabudha. Kana nutis immoo kan biraa barachuudhaaf fedhii qabna. Ilmaan keenya kan biraa filannoo isaanii namni irratti fe'uun qabu. Namni tokko irratti fe'uun qabu. Akka nutti fakkaatutti haala amma jiruuni afaan Amaararraa afaan Somaaleetti Oromoo fayyada. Afaan Suwaahiliitirraa afaan Oromoo fayyada. Haala amma jiru kanaani egaa haala kanaani kana hunduma caala kuni kan argisiisaa jiru afaan Amaaraa Oromiyaa keessa garmalee dadhabaa yeroo jiruu fi
namni waa'ee afaan Amaaraa tokko bakka hin dubbannetti afaan Sumaalee Oromiyaa keessatti barsiisuu jalqabuun kuni akkuma isinitti himee biltsiginnaa keessaa ija kee arguu hin barbaadu. Warra biltsiginnaa Amaaraa kanaanii ija keessan arguu hin barbaadnu waan jechuu fakkaataa waan akkasitti fuula keessa kaballaan rukutaa jiran fakkaata. Malee dhugaa miti kun waan nagaa miti. Kanuma wajjiniin egaa gadaanii kamiseetti akka kennamuu jedhamee murtaa'ee jira. Achi manni marii kamiseesii mootummaa naannoo Amaaraa gaafateera. Mootummaan naannoo Amaaraa hin ta'u jechaa jira jedhanii garuu ifatti hin ta'u hin jenne haga ammaa deebii hin deebisne deebii hin kennine. Xalayaan kuni bahee iddoo baay'ee jira, nu biras ga'ee jira. Namoonni baay'een maxxansaa jiru xalayaa isaan ittiin gaafatan kana. Haala kanaan egaa mootummaan Amaaraa diduufis rakkatee jira, ayyamuufis rakkateera. Diduudhaa fi maaliif diddaa gaaffii dhufa? Nuti naannoo Oromiyaa fi Oromoodha waan barbaanne barachuu dandeenya jechuun biltsiginnaan Oromiyaa warra Amaaraa walgahii irratti keessattuyyuu rukuchiisuu waan danda'aniif kuni jira. Ayyamuudhaaf immoo isaaniif gadaanii keessattuyyuu kan ittiin miidhamne kan ittiin duune falaasama gadaa kana waan ta'eef ijaarsa gadaa kana waan ta'eef gadaan karaa kamiiniyyuu baduu karaa kamiiniyyuu barbadaa'uu qaba jedhaniiti kan isaan amananii. Kanaaf ayyamuufis diduufis rakkoo itti ta'ee jira. Maal akka murteessan yeroo dhiyootti ilaalla. Ammaa fi rakkatanii akka wajjin hin taanidha kan nageenye.